Kebor Multimedia Production. Kiyatura Amir halqa Sumayya hoggantu halqa Sumayya tantaate akkamin nu dhiyeessiti seenaa halqa Sumayya irraa. Marhaban bikum min zadati wal munzara wa muallimin wa ahlihi wa tullab. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi goftani ima gudda wanti inni gaaromse fokkisa bareeda wanti inni ajese bareeda babbada beekee hin bareedu khayritittiin ooda beekee hin bareedu khayritittiin ooda inni faarfamaadha waan hojjete hunda aadila hujiinsa hundumatti bareeda nu hojjechiisi hujii nuuf ta'u faayida nu godhi jama'aa deemtu karaa guddaa kan bidaa jibbe sunnatti gammada kan bidaa jibbe sunnatti gammada obbolummaa gooftaa obbolaa koo bakka hundatti naaf kenne kan islaamummaa malee waan biraa hin qabne kanneen rabbumaaf jecha wal qabanne kan gosaaf naannoon nu bira hin jirre yaa rabbi naaf kenniif iimaana hin dhumne yaa rabbi naaf kenniif iimaana hin dhumne maashaallah yaa warra diin nu barsiistanii dukkana keessaa ifatti nu baaftanii iddoo barnootaa nuuf gootanii jabaadhaa baradhaa jechuun hamilee nutti hortanii jabaadhaa baradhaa jechuun hamilee nutti hortanii yaa xaalibaa diinii dhaabbatanii qananii warra keessanii dhiiftanii biraa baatanii beelaa dheebuu aduu qorra hin jettanii yaa rabbi taasisi warra haqa kee guutanii yaa rabbi taasisi warra haqa kee guutanii yaa ifaa urjii akka dachii tana isin hin daganne bara seenaan kana yaa ustaazota teenna ifaa ummata islaamaa nu isin malee hin qabnu dhaaltu anbiyaadha nu isin malee hin qabnu dhaaltu anbiyaadha yaa obboleewwan koo qooda kee beeytaa laataa yoo hin beeyne rabbiin kee si gaafata humna malee mee maa utaaltaa qabaan rabbii jabaa booda hin gaabbita qabaan rabbii jabaa booda hin gaabbita yaa dargaggoo yaa dargaggeetti yaa biqiltuu islaamaa qooda kenna wallaallee qooda ambaatiin maaf jiraannaa diin dhiifnee maaf hordofna faashina jiruu gabaabduu jiraannaa yaa rabbi irraa nu tiksi waan nuuf hin tolle haraama yaa rabbi irraa nu tiksi waan nuuf hin tolle haraama yaa barsiisota yaa dura taa'aa keenya akka nuuf laaltan mirgaaf dirqama keenya hanga yoom barachuu dinnee mana teennaa akka uffannee barannu hijaaba keenyaan akka uffannee barannu hijaaba keenyaan yaa dargaggeessa nageellee hin baranna jettanii yaatan argine hin barataa jirtammoo hin haftanii wallaallee hedduu keessan kan hin baranne argine hedduu keessan kan hin baranne argine yaa ustaazota teennaa ifaa ummata islaamaa kanneen as jirtaniif kanneen fageenyaa bakka kanneen as jirtaniif kanneen fageenyaa baga gammaddan har'i guyyaan keenya maqaa hawwata halqaa Sumayyaa teennaan maqaa hawwata halqaa Sumayyaa teennaan yaa ustaazota teennaa warreen ifaan ugarsiistan karaa ergamaa keenyaa irra nu keettanii halaalaaf haraamas nu barsiistanii kan hafes baradhu jechuun manaa yaaftanii har'a gammaduu qabdan ifaa jeeteessanii har'a gammaduu qabdan ifaa jeeteessanii gufuu diinitti ta'e mee haalaallu wallaalaa nam tokkoof diin hin dhiifnu akka jirru kanaan diinitti haayaanu walitti yaaduu irra mee waliin haayaannu walitti yaaduu irra mee waliin haayaannu wal qoqqoonnee dhibee walitti hin taanu maqaa babbadaan wali hin yaamnu nama rabbiif rasuulatti amane haa taanu nama rabbiif rasuulatti amane haa taanu yaa halqaatoo handhuura beekumsaa yoomuu sin dagadhu seenaa keetiin yaama tan barsiistee baaftee ijoollee islaamaa barannee mul'anne kunoo addunyaadhaaf barannee mul'anne kunoo addunyaadhaaf yaa halqaatoo tan diiniidhaaf ijaaramtee ammas barnoota idilee biraan dabalatte kanas kan barsiistu ijoollee as keessa barattee maqaan isii Asiyaa binti Shee Ayyuub tan jedhamte Asiyaa binti Shee Ayyuub tan jedhamte
halqa Sumayyaa jechuun hin ulfaata yoon deeme deebi'uun koo ni jabaata mee maalumatu anaaf furmaata du'aa'iin koo hunduma irra jiraata du'aa'iin koo hunduma irra jiraata yaa seenaa koo seenaa duraanii yoon yaadadhu imimmaanii miti dhiigaanii indhiisin yaadadhu waan duraanii jennee wal sossomnee as geenne har'aanii jennee wal sossomnee as geenne har'aanii yaa haawwata koo isin bareechise rabbiini baradhu barsiisii fakkeenya namaaf tahi yoo si cimes obsii sabbarii qur'aana dubbate wali rabbika fasbir qur'aanaan dubbate wali rabbika fasbir baay'atus hammeenyi ulfaatus qormaanni abdiin kutattu dheeratus zabanni abdiin gadhaabbatte bakka guddaa gahuuf tabba hawwii halqaa Sumayyaa argu malee hin taa'u tabba hawwii halqaa Sumayyaa argu malee hin taa'u mul'attuu dhalootaa hin dhukkaamsu shirrii daandii sobaa saaqxee saaquuf karaa sirrii dhaloota ceesisuuf taate hambaa seenaa kaayaa kaayyoo guddaan fuulduratti ceenaa kaayaa kaayyoo guddaan fuulduratti ceenaa yoomuu hin taatu kan kaayyoo gurguruu mul'ataa isii irraa homtuus hin dhugguru haawwata barsiisuu qabsoo jiruuf duulti fagoodhaa laaltee nagaha biyyaa buufti fagoodhaa laaltee nagaha biyyaa buufti daandii gattee hin deemtu barumsarraa faana milkaa'inaa ulaa warra kalee miila kaayyoon deemtaa faana milkaa'in ijaartee bakka deemuuf qabaa ergama mataa koo amaanaa baadhadhee nantisaa halqaa koo amaanaa baadhadhee nantisaa halqaa koo dubbadhee xumurachuu gahe aamsa halqaa koo isin na hafe halqaa teenne tana faana isii fageessaa guddisaa mul'isaa addunyaaf fakkeenya guddisaa mul'isaa addunyaaf fakkeenya ani ilma namaati yoo waa dogongore ifa manaaf godhaa kunoo xumuradhe hagoon agarruuf nagahatti jedhe والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيبور ملتي ميديا برودكشن